Nagaa akkam jirtanii baga gara nagaa tiibii deebitaniitoo nagaadhaan dhuftan har'allee barumsa afaan Ingiliffaati. Har'a maalidhaa barumsa hamma ammaa baranne irratti garaagarummaan isaa gaafiidha har'a gaafiidha. Gaafii kanaan kan wal qabatan ammoo akkamitti akka deebii deebisnu sanaan booda immoo deebiin fakkeenyaaf ABC jedheetoo wantidha choiceidha. Kanaafiyyuu choicein ABC jedha. A maaliif hin taane, B'n maaliif hin taane, D'n maaliif hin taane jecha akkasumatti waliin barachaa deemna jechuudha. Haaraa yoo taatan subscribe gochuun hin irraanfatamu. Viidiyoo immoo like gootanii eegaltu jechuudha. Okay. Amma immoo warroon onlaayiniidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya nu dubbisaayi. Sana booda immoo gara barumsa keenyaatti deemnaa jechuudha. Okay. Gaafii tokko hanga 10 jiranii. Kanaafiyyuu tokkoffaa yaa laallume. Tokkoffaa yaa eegallu. Maal jedhaa? She jedheet bakka duwwaa to school every day. She bakka duwwaa to school every day. She go to school every day. A yoo fayyadamne jechuudha. B'n immoo she goes to school every day. C yoo fayyadamne immoo she going to school every day jedhaa jechuudha. Okay. Isa kamii waan ta'u isinitti fakkaatanii? Goodha moo goozidha moo going kan jedhu isa kamii isinitti fakkaata? Yaalame? Eshi. Amma maal ta'a isinitti fakkaate deebiin isaa goes ta'a. She goes to school. B jechuudha. B ta'a. Laala qabadha sirriitti. B ta'a. She goes to school every day jennaa jechuudha. Maaliif? Sababni isaa with he or she or it verbii kanarratti in the present simple usually add SC fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun he waliin jedha. She waliin, it waliin kan fayyadamnu present simple irratti maalidha? SC kan qabu jechuudha. SC kan qabu fayyadamtan. Maal gootan kanaafiyyuu fakkeenyaaf she goes jettan, he plays, it runs wanta akkanaa jechuudha. SC dabalachuu qabaa jechuudha. She waan ta'eef. He's osoo ta'e akkasuma. Itis osoo ta'e akkasuma jechuudha. Kanaaf she waliin kan SC dabalatutu deema waan ta'eef iyyuu fakkeenyi kunniin amma qormaataaf isin fayyaduu danda'a. Akkasumas haasawwan irratti illee more seera eegdanii haasa'uuf akkasitti isin fayyadaa jechuudha. Okay. Gaafii lammaffaan immoo they dash playing football now. They dash playing football now. Een maal jedha? Is, B'n, are, C'n, am jedha. Mee they is jenna moo, they are jenna moo, they am jenna. Isa kamii fudhanna? Hordoftoota kiyya mee yaalame? Baay'ee warroonni haaraa taatan subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaayi. Onlaayiniidhaan illee ni barsiisna. Waatsaappii, telegiraamaan, iimoodhaan nu dubbisuu dandeessanii. Maal isa kamii ta'a? B ta'a jechuudha kunis. B, are kan jedhu. They are playing football now. They are playing football now. They booda are kan jedhu fakki. So, they uses are in the present continuous tense. Present continuous tense keessatti zayn maal fayyadamna? Are, they are, they is jedhamu jechuudha. They are jedhama. Structurein isaa akkam isinitti fakkaate fakkeenyaaf am, is fi are sana booda immoo verb ing dha miti asirratti kan jiru playing kan jedhu. Kanaafiyyuu they booda kan dhufu are kan jettu tanaa jechuudha. They booda kan dhufu are kan jedhu. Kanaafiyyuu they are playing football now jettanii jechuudha. Very good. Baay'ee gaariidha. Eshi. The third question. Gaafii sadaffaan I jedheetoo bakka duwwaa a student jedha. I jedheetoo bakka duwwaa a student jedha. I bakka duwwaa a student. Een aamidhaa. B'n isdhaa. C'n are kan jedhudha jechuudha. Kanaafiyyuu kam ta'a isinitti fakkaatame? Am. E ta'a jechuudha. Am. Maal isinitti fakkaata? I always uses am. I'n yeroo hundaa aamii fudhatti. I'n yeroo hundaa aamii fudhatti. I am a student jenna. I am a student jenna malee I is a student, I are a student. I noo dhufte jechuudha. Wanta tokko ibsuu yoo barbaadan wanti kun akkana ani yookaan ani akkana jechuu yoo barbaadan I am jettanii fayyadamtan ishee
wanta of ibsuu barbaadda wanta taatan tokko. Ani barataadha jechuun amma I am a student jettanii jechuudha. Aamiidha. Deebiin isaa kanaaf maal ta'a? Aamii ta'a jechuudha. Okay, gaaffiin isa afuraffaan immoo maal jedha? We bakka duwwaa dinner at 7 p.m. yesterday. We dash dinner at 7 p.m. yesterday. We eat dinner at 7 p.m. yesterday. We ate dinner at 7 yesterday. We eating dinner at 7 yesterday. Isa kamii yoo ta'a isinitti fakkaata? B ta'a. Ate jennee dubbisne. Maaliifii past formidhaa miti? Eat, ate, eaten jenneeti wanti jennaa miti akkas miti? Verb 1, verb 2, verb 3 akkas miti? Pastii fayyadamna. Verbii maal teensii darbe agarsiisu yookaan ammoo hinnaa darbe agarsiisu fayyadamnaa jechuudha asirratti. Yesterday shows past tense jedha. Amma maaliif yesterday jedhe kaleessa jedhe? Kaleessa waan ta'eef wanta darbeedha. Kanaafiyyuu we eat kan jennu wanta amma jiruuf yookaan ammoo wanta amma hojjechaa jiru tokkoof we eat jennaa jechuudha. Inni biraa immoo maaliif eating kan jennu innillee wanta amma hojjetamaa jiru tokkoof. Continuously amma nyaachaa jiraattan fakkeenya I am eating jettan wanta akkasii fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu yesterday shows past tense waan ta'eefiyyuu so we use the past form of eat. Past form of eat is ate. Kanaafiyyuu isa fayyadamnaa. Deebiin isaa be ate ta'a jechuudha. Shanaffaan ammoo she has jedhee bakka duwwaa a new car. She has bakka duwwaa a new car. A buy, B bought, C buying. Kam ta'a isinitti fakkaata? Deebiin isaa bought. B bought. Maaliif? Present perfect tense dha jechuudha kun. Present perfect tense immoo foormii akkamii qabaa? Haaziin yoo jiraatte yookaan haaviin yoo jiraatte sana booda immoo verb 3tu dhufaa jechuudha. Amma kana warroota keessattuu barattootaaf illee sirriitti isin fayyada. Buy, bought akkasiin tire akkasitti deema waan bought kan jennu kun verb 3dha waan ta'eef jechuudha. Past participle kan jedhamu jechuudha. Have or has plus past participle jennaa jechuudha. Buy, bought kanaan adeemuu dandeenya jechuudha. Okay, kanaafiyyuu she has bought a new car jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin isaa B ta'a jechuudha. She has bought a new car jechuu dandeessan. Okay, jaaffaan ammoo there jedheetoo bakka duwwaa money book on the table. They jedheetoo money book on the table jedha. There is jennamoo, there are jennamoo, there am jennamee asirratti. Sinaan eegaa. There are jenna. Maaliifii asirratti ilaala? There are many books jedha ka. Essi ni jirti mitiree. Books is plural. Plural waan ta'eef yookaan ammoo danuu waan ta'eef so we use are kan jedhu fayyadamnaa jechuudha. Are kan jedhu fayyadamna. Maaliif? Asirratti there many books kan jedhu waan jiru. Buukii san biratti essi waan jirtuuf books jedha waan ta'eef iyyuu there are kan jedhu kan. Are immoo danuu agarsiisuuf yeroo baay'ee easy wanta tokko wanta qeenxee agarsiisuuf. Torbaffaa he dash coffee every morning. He dash coffee every morning. Amma kana immoo akka durattiititti gaafii tokkoffaa durattiititti hiidhaan eegala laalaa asirratti. He drink jennamoo, he drinks jennamoo, he drinking jenna. Every morning ni jira asirratti. Kun amma drinks ta'a, B ta'a jechuudha. Drinks. Kunis B ta'a, drinks. Maal jechuudha? Explain amma asirratti with the verb takes SC ni fayyadamaa jechuudha. Duratti akkuma jenne he, she fi itiin SC fayyadamneetoo wanti jennaa jechuudha. SC dabalneetoo ibsina waan ta'eef jechuudha. Okay, present tense irratti. Saddeettaffaan ammoo maal jedhaa? I'm interested jedheetoo bakka duwwaa learning English. I am interested inii ta'amoo, oonii ta'amoo, aatii ta'a. Kanaafiyyuu kun maal ta'a isinitti fakkaate?
Kamii ta'a? I am interested in ta'a. I am interested in learning English. Laala, the correct expression is interested in something. Laala, interested kan jedhu kana yoo argitan inidha. Interested in something ta'a jechuudha. Interested in learning. Interested in wanta tokko irratti jechuudha. Interested in something. Kanaafiyyuu in kan jedhu tanatu deebii ta'a jechuudha. Saglaffaa mee yaala? She is bakka duwwaa than her sister. Kana mee asirratti isa kam ta'a? She is tall. She is taller. She is tallest. Isa kamii ta'a? She is taller ta'a. She is taller than her sister. Isheen obboleettii ishee irra dheertuudha. When comparing two people, we use comparative formula jechuudha kan asirratti. Nama lama compare gochaa jirra waan ta'eef. Tooliin gala toolariiti. She is taller. Obboleettii ishee irra dheeratti waan ta'eef jechuudha. When comparing two people. Okay. Inni dhumaa fi kurnaffaan har'aa isinii qabadhe immoo isa kamiidha? This is the dash building in the city. This is dash building in the city. Tall building, taller building, tallest building. Isa kam ta'a? Okay. Maal ta'a? Tallest ta'a. This is the tallest building in the city. C ta'a jechuudha. C. Maal jechuudha? Wantiin kun gamoon kun wanti kanarra magaalaa kanarra baay'ee guddaadha yookaan baay'ee dheeraadha. Maaliin compare gochaa jirare asirratti? Toolarii miti. Kan duratti amma gaafii saglaffaati irratti toolar wanta akkasii fayyada nama lama waan ta'eef asirratti garuu wanta lamaa miti. Biildingii tokko gamoo tokkoo fi gamoo magaalaa keessa jiran hundaa wal dorgomsiise jechuudha. Waan lama osoo hin taane wanta tokko wanta baay'ee waliin wal dorgomsiise. Isaaf immoo superlative kan jedhamu ni jira. EST dhumarratti kan dabalatu jechuudha. Tallest. Wanta akkanaatillee ifa yoo isinii ta'uu baate isin hin barsiisa rakkoon qabu viidiyoolee hojjedhee jira tanaan duras. Egaa kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Nagaa tiibii subscribe gochuu keessan hin irraanfatinaa yeroo hundaa isin barsiisna. Onlaayiniidhaan illee nu dubbisuu dandeessan jalqaba irraa kaastanii barachuu barbaaddan ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a.